Mungkin jechuun amma akka sheeka roobee akkuma sheeka roobee ta'anii sheen roobee dhugaa qabaa. Diraamaan isaan hojjetan nu jira diraamaa miti. Sumayyaan dhuguma rabbiitti haqa qabdu haqan qabdu. Dubartiin takka gaafa haqa sirraa qabaatte garaan si jaalatte Saidoon gara miiliyoona 2 olii baasuu hin danda'a intarneetaan irratti jechuudha. Odoo intala islaamaa takka irratti miiliyoona 2 miti kuma takka baase kabajaan argata jechuudha. Mucattiin kun tarii amantaa wal qabata. Amantaa isii kana qulqulluu gootee gara islaamummaatti dhufte salaatti shahadaa qabattee gisee shahadaa qabattu. Sooretti fakkeenyaaf yoo argitan shahadaa qabattee kaatee feemasii taate achi duuban gara kiristaanummaatti deebite. Saidoo wanni inni dalage waan addaati. Sumayyaa garuu baga gammadde. Dhugaa rabbiitti baga gammadde baga gammadde. Baga intalli sun immoo badde beeka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii isin jecha anillee nagaa qaba alhamdulillah. Galata rabbiin galanni haa ga'u. Video tiyatan like gochuu share gochuu subscribe gochuu hin dagatinaa isinin jechuu barbaada. Dhugaa hadha akkuma dura sheen roobee jedhe Saidoo fi sheen roobee takka taate. Sheen roobee lee gaafa duraa fudhatee niitii isaa dhiirri biraa jalaa baafatte. Saidollee miiliyoona 2 itti baasee intala isaa niitii isaa namni biraa jalaa baafate. Kun beekamaadha siirees himatti maali yoo jettanii ijoolleen kun lamaan wabii fi Saidollee sammuun isaanii akka dalaynatti beeka. Jaalalli jaama. Fakkeenyaaf wabii waa meeqa isii duuka dabare. Saidoon isii malee jedhee dachii kana duguugee samii kana duguugee otoo hamma ishee kana duuka ifaaje. Intala islaamaa tawaayee kabajaa beektu tawaayee gaa'ilaa beektu. Ijoolleen jiran ka kiristaanallee dhugaa rabbii dubbachuu wayii garuu immoo diraamaan inni isaan hojjetan diraamaa hindii ka jedhamu san hin beektan yookiin diraamaa turkii. Diraamaan kun diraamaa akkasii hojjetan intalli jechuudha. Siistamaan qabeenyi isaa guutuu muchul gootee irraa baafte garuu immoo beektanii haqatu jira haayitiin qallatti malee hin cittu. Sumayyaan kophaa ishee waa meeqa taate. Ilaa inni bultii jaalatee guyyaa isiin baddullee kirooriksii dhugdee turte. Barii. Namni yoo dhugaa rabbii sun dubbatan namni haqa yoo namarraa qabaate haqa santu iyyaaf jechuudha. Intala kana Sumayyaadhaaf haqa ishee santu iyyu wallaahi billaahi dhugumatti jechuudha. Kanaaf wanneen isiniin jechuu barbaadu beektu haqa dabsuu miti. Haadha manaa isin jaalatu irratti fuudhuun dhiirri dirqamaa miti. Shari'aalleen ka jedhe bari haqa jaartii kee awwalaa hoo eede haga afurii ka jedhe inni eedaneese nama Saidoo nama fakkeenyaaf intalli tuni sababa biraati jedhee akka hamileen isii cabu keessa isii cabutti Sumayyaa irratti hojjete maal hojjete miiliyoona 2 gannaqee intala kana fuudha. Miiliyoona 2 gannaqe san masgiida tokko odoo sadaqaa kennee rakkataa tokko odoo nyaachise yaa qabbana keessa isa wallaahi viidiyoo asiin duraa keessatti dubbadhee ture yaasuun dubbatee ture. Taa'ii Saidoo intalli tuni siin taatuun baddi jedhe wallaahi keessa kiyya keessatti jechuudha. Keessa kiyya keessatti ollaa kana jaalate wayii jirti dubbannee ture. Ani inteetu murteessisumma intalli kun jechuudha. Tokkoffaa maa inni isinitti fakkaata dubbiin akka siyaasatti sargiin isaa akka dubbii siyaasatti. Otoo namni hundi kadhatu intalli tun immoo siistamni isiin dareedu waan addaati subhaanallah. Maaliif ani akkanumatti hin beeksifti dhalaan bultiif taatu dhalaan maali? Fuudhu intala islaamaa takka mucattiin mootuyyuu gaaf isa harka geetti akkan sochoone beekti hin beekti jechuudha. Amma minni akkamitti akka qabee deemuun itti dhagama. Lama kan itti aanu mootuyyuu wantumti inni jedhu sunoo Ayuun durbummaan qabdu kana sodaattee baddi. Beekamaadha. Kuni dhibbaan dhibbatti beekamaadha. Mucattiin namni saree bakti isin jedhu hin jiru. Firii taatee jiraatti. Ijoollee magaalatti dhalatte, ijoollee magaalatti guddatte hin beeksifti. Abbaa argite akka xiffeen ooftutti. Mee fakkeenyaaf dubartii takka taate abbaa fedhe dhiira ta'ee, dubartii ta'ee, hiriyaa ta'ee wanni isiin akka kabajata kan qabdu eenyumaafuu kabajan qabdu. Wallaahi eenyumaafuu kabajan qabdu. Kanaaf akkanumatu akkamitti wallaala. Barisaa kana kaballaa aadaa isan kaballee. Gaafaas naannoo poostaa kanatti piraankii isirratti hojjete isiin odoo wabiin isii jaallatu wabii duuga nama waga kana maa wallaaladha yaa jamaa kuni maaliif isatti dhagamuu dide ilmaan isaa sanitti qarra miiliyoona 2 kana lafa tokkoon bitataa bara
isa tomaa fakkaatu garuu murka Sumayyaan intala kana argachuu qaba anaaf jetti akkana taate anaaf aara sammuu keessarra bihaadochuu maal yoo jettan siif jettoo kilooriksii dhuude dirqim jetti haadoodu xilli jette hambaa fedhee haa ta'e mataa kee hin taane namaaf jedhee immoo kilooriksii dhuguun qabu laazimaa miti dhiiraaf jedhee kilooriksiin qabu dhuguun qabu dhiirtillee dubartii jettee kilooriksii dhuguun qabdu garuu isin immootu fakkeeffachuu Saayidoo nama intalli sun jechuudha yoo kilooriksii miti amma Ayyuun kinoo kama badde kana mee har'a inni kilooriksiin dhuguure miliyoona 2 gannaqe isii jedhee odoo manni isa kadhatu odoo lakkiyyaa sun ta'a jechaa ni jiru gara tokko mallaqa isitti baasa akka wanti isiitti irratti mallaqa hin galcha kana godhu jedhan kana bitadhu jedha yuutuubii hin baneef isin barama kana barbaaddi malee irraa faayidaa hedduudha argatti Ayyuu nama fakkeenyaaf gara yuutuubiitu nu dhufte guddina feemasii taatee jirti garma yuutuubiitiin isin hagalu bakka bari namoota meeqa isii daawwata namoota 40 30 isii daawwata bakka hin gahaa bari isiidhaaf tokko jira balamte jiru isii jiraachuu feete mucatti daa'imuu mallee ni jirti yaada isiin waan kana duuba moo waatu jira beeka xinti marraayyuu waatu jira akkamitti jira Ayyuun gaahuma Saayidoo odoo wabii jaalatu Saayidootti heerumte jireenya namaatiif akka hin taanetti beeka dubartiin takka ijoolleen kun hiriyaa lamaan akka ta'an odoo beeku gin keessee wabii sanillee qulqulluudha haqa jaalala dhugaa qaba Saayidoon garuu dogongore hiriyaa isaa irratti intala inni waggaa 4 guutuu jaalataa ture dhufee jaalatuun sirrii dheettani sirrii miti abadan sirrii miti kuni rakkinni eessa jira mataa Saayidootirra jira bar waan fedhu godhuu danda'a edana fakkeenyaaf samuun san akkas dalagee miti edana yamanitti halkan kana yamanitti deebi'uu danda'a yeroo sanatti jechuudha otoo mucaa sanii yaade otoo wabiidhaaf yaade odoo Ayyuudhaaf Sumayyaaf yaade salphaadha ishi jedheeni murteessee ka'ee bultii isaatitti deebi'uu danda'a takki immoo gara biraatu deemuu danda'a xeffir jedhee hafuura badde qillee haalitti kun ani yamanitti deebi'ee maatii kiyya bira jira nama duraa wajji jiraattee hojjechiraadhu isin otoo ofitti beektu maaliif waan dalasan dalayde beetani otoo ofitti beektu waan isa waan dalayde qabeenya isaa kana irraa buqqisu irraa baasu bakka hamilee isa cabsu niitii isaatiin gargar baasu baate Sumayyaan isaan gargar hin baatu sababillee ilmaan isaa kanaaf bakka gammadde dhugaa rabbii hayxi teessan ammallee dubartoota rabbii lafan balleesse meeqa kamtu jira haqa dubartii balleesseetiin taa'aa jiru isin galee rabbiin haqa keessan lafan balleessan inshallah hayxi teessan hadhas borus lafa hin baddu dubartoota jechuudha dubartoonni heerumtanii abbaa manaa keessan jala jirtan garuu abbaa manaa keessan jabeeffadha garuu gaafa haqa dabse haqa kana rabbii isin haa baasu ufumaan utaaltee jala haa baasu rabbiin bara ufumaan utaalchisee jala baase waswaasee shayxaaneessee agartanii ifaajee hunda ifaachisee maqaa isitti godhee maatii isitti maqaa godhee gabbara taana kuma dhibba jaagaafannaa gabbaree mee maalirraa hambifatee Sumayyaarraa Ayyuurraa maal hambifatee Saayidoon mana kireessee fi kuma 20 ifaajee bilaasha meeshaa hin biti ifaajee bilaasha wallahi hin gafin namni duniyaa qabu bar hin gafa inni duniyaa qabaaf gafa isin galee Saayidoon qabeenya waan qabuuf abbaa fedhe fuudhaa abbaa fedhe dhiisaa isin galee Saayidoon akkas jechaa ture akka nama akkasiiti isin galee nama abbaan qaba haftaamin tokko hiyyeessa tokko hin dubbisu bira darba amma fakkeenyaaf natti dhufaa miti na bira darba garuu tokko ka jaakketaa bareedaa ka garaa borci qabu qabaate hin dubbisa maaliif qabeenya qaba suli jedhee Saayidoon diraamaan inni dalagaa ture hojjetaa ture waan akkasiiti dhugaa waan akkasiiti isheen gaafa durallee gaafa dhiyoo kana viidiyoo hojjettullee maal odeessaa turtere akka nama Saayidoo duraan wajjin jiraataa ture iciitiin jidduu isaan lamaan jiru waan akkasii sanaasaa turte jechuudha viidiyoo yaasu biratti hojjetu ture hin amanin dhalaan amanin wallahi keessattuu dhalaa akkana beetaallee mirgo namoota hedduu dhiirota hedduu beekan hin amanina maaliif an waa hedduu keessatti taasibe intalli tun haga gara mucaa kanaa dhuftetti waa hedduu isii taasibe waa hedduu isii arge dhugumatti dubbachuuf jechuudha hamilee namaa cabsuuf malee hamilee maatii isaa hamilee isaa bultii isaa diigaa malee
khayra dhaaf hin dhufne isin wallahi khayri dhaaf hin dhufne khayri fuudhu nama dhuftu taate nama isi jaallatu dhifte wabiidha moo Saidootu caala bifumatti qabeenya dhiisaa bifumatti eenyutu caala ijoollumatti eenyutu caala wabiitu caala wabii mocaa daa'ima garuu immoo dhugaa rabbii dubbachuu ani barkana dhibe Ayuun waan isheen daladee diraamaa hindi injira war diraamaan hindi amma fakkeenyaaf warra fuudhee hindiin akkas daladee miti diraamaa isaanii san har'a fuudhanii har'a jalaa baafatu yookaan nama jalaa baafata yookiin jaalallee isiisan duraan isan bira fiidee beddee dhayti waan akkasiitu jira jechuudha. Haayite garuun kallattii malee jettu. Ana mallee taanan Sumayyaa baga gammadde jedha wallahi lazii. Rabbiin galanni haa ga'u alhamdulillahi rabbil aalamiin haqa dubartoota hundaatu iyyuu baga rabbiin baasee isiniin jedha wallahi kana. Maaliif ani baay'een gammade dhugaatti isheen deemutti hin gaddine takkumallee hin gaddine maaliif yoo jettan surumaa namni yaada jedhama ijoolleen tokko maal jettu isinitti fakkaate Oromoo takka fuudhee Amaaraa takka fuudhe baga fuudhe Saidoo baga fuudhe intala Oromoo baga akkas taate intala Oromoo taate intala zarii isii beeku intala aadaa beektu intala kabaja qabdu intala naamusa qabdu injurtuu hedduutu jira miliyoona jira Senegalee intala arsi isheenis garwarsi intala arsi tazarii zartaa ishee hanga torbaatitti beekan mucaan immoo jechuun Sumayyaan Ayuun immoo jechuudha nama akkasitti muti dubartii bultee ijaarattee bultuu miti beeksisti maaliif isinitti fakkaate akkanumatti bittee nama kuusu irratti beeksisaa jira dhiirota hedduu beekti Ayuun jechuudha takka lama miti nama gara artistii gara muuziqaa uumamaa kana illee dhiyaatti ijoollee gara naatittis dhiyaatti gaafa bultii keessa seentetti mootu yoo rakkoodha. Inni sadafaan immoo maal nasitti fakkaate taraa mucattiin kun ulfa qabdi faa namoonni jedhanii odeessan jiraachuu danda'a. Viidiyoo tokko uffata tokko irratti bari Sumayyaa shakkitee turte. Sumayyaa shakkitee turte. Maamtuu billee baay'ee tokkotti gammadee ture. Isheen baduutti. Maaliif haqa inni gareenyu jira. Gara Sumayyaa jira. Gara Sumayyaa jira. Meemoriin baddas rakkoo waatu jira. Meemorii baddalee gid wallahi gara hundumaanuu haqatu jira. Wabiin hintumame maamtuu bintumame intalli kun waamee qaballeessite billahi alaykum laala. Subhanallah. Wallahi sila namaan galtu beetan gize tokko rabbiin namatti mara. Dhiira murkattuu jedhama jaalala Saidoo beekame nabiyyoo jinni jaan ka jedhaa turani. Garuu haqumatu iyyaa jira. Alaa kulli haala dubartoota hundumaafuyyuu baga gammadanii. Baga gammadan baay'ee isin gammadee jira. Ayuun baduutti dhugaa dubbachuuf Ayuun baduutti dhibbuma dhibbatti gammada. Yaa Rabbi galanni kee alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahi alhamdulillahi rabbil alamin. Baga batte sababni isallee bultiidhaaf hin taatu. Yoo deebitillee beeku ammallee yoo deebitillee beeku garuu Ayuun deebitus haftus bultiif hin taatu. Rakkina qabdi rakkina cimaa isiin qabdu kana isiif rabbi walitti beeka. Imootu akkuma Sumayyaan jette sun jiraachuu danda'a. Nama biraa hojii jiraachuu dandeetti. Isheen amma hin beekan. Wabiilleen deebee isiin fuudhu. Sababni isallee Saidoon fuudhee wabiin fuudhuu hin danda'u. Isiin garuu ammallee nama biraa qabaachuu dandeetti. Yookiin immoo jiruu isii fataa jettee jiraachuu barbaadde cinqii tokko malee. Kana isiniin jedha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Jaalama viidiyoo biraatti walitti deebinutti laayikii sheer gochuu hin dagatinaa.